Wangeeliin baradha ture. Osuma baradhu galee maatii gaafadhee jennaan ati umuriin kee achi hin geenye naan jedhan. Hin Bakka dubbisiin san naan jedhani dubbisan wallaahi mana. Weedduu caalu hin dubbisin isuma kaan baradhu naan jedhan. Hayee jedhe garuu maan hin dhiisne. Waldaa dhaqeetiin hin gaafadhe yeroon gaafadhee jedhu kan abbaan manaa fi haadha manaa jedha naan jedhan asittis naa deebisuu didan. Garummaa gaafa dhufee waa meeqa jira beektaa macaafa qulqulluu kana keessa akka bakkeerraa macaafa qulqulluu jedhu miti. Yeroo tokko yeroo ustaazonni dubbisanii waan isaan kitaaba mataa isaanii dubbisan natti fakkaata wallaahi wangeela keenya keessa waan jiru natti hin fakkaatu ture. Wangeela illee hin qabu ture yeroo jalqaba Dubaayeen jiru. Giraa gibbitti na waanuma ustaaz Ahmad haa ta'u kun natti toluu didee jennaan wangeela xalabadhe ani wallaahi irraa birrii 250. Dhuguma yoo wangeela bitee wangeela keessa jiraatu dubbiin kun jabdu jedhee wangeela bitadhee wangeela erga fidadhee booda yeroo isaan xiskii kennan qabee dubbisuu jalqabe. Jedhi jennaan wangeeluma keenya keessa jira dubbiin jajjabduun. Keessattuu ergasii akka immoo qorate barame malee dura barru quboo of hin yaa qabnu dhugaadha isaa. والله يعني بعدين يعني والله yeroo ustaazonni dubbisanii waan isaanii ofii isaaniiti googilii keessa seenanii sarchi godhanii barreessanii nuunnu amantii isaanii nu qabachiisuuf jedhanii wangeelota akkas jedhanuun jedhan natti fakkaataa ture. Haga wangeela biteerraatiin wangeelarra dhuguma jiraachuu gaafan arguun xiqqoo akka ta'e giraa gibbitna jechaa dhufe. Bakka mana barsiisota keenya jedhan sanas seenee gaafachuu jalqabu ganna daddarbachuu malee didan. Achumaan mana koo banadhee taa'uu jalqabe mana namni hin darbanne jedhe. Ayyee. Akkasii soba dhasse'aa ture Baay'ee erga macaafa gaafa qulqulluu biteen bara. wabii amma fakkeenya ijoollee baay'ee sallamanii hin deebi'ani. Ati amma murtoo maalii ofii kenniteeti kanatti islaamummaa irratti akka jabaatuuf godhee gaafa qabadhe immoo muudannoon kun na mudata jettee keessa kee amansiiste osoo si mudate hoo akka isi mudata nan beekaa garuu akkamittiin dabarsite. Yaa waan hedduun dubbatanii miidiyaa irratti jalqabuma waan islaamuuf ta'eef beekuudha tokkoffaan. Namni ijoolleen gariin beektaa yeroo Sumayyaan shaadaa qabattee kaatee ergasii ijoollee baay'ee shaadaa qabate. Sumayyaan numti waanuma duraan gaaffii gaafachaa turteef waanuma islaamummaa kana qeeqaa turteef gaafa isheen dhaqxee islaamummaa dhugaa ta'uu bartee qabattu erga isheenuu sallamtee jedhanii sallaman osoo isaanii hin galiin jechuudha. Amantii lamaan gidduu beekti jedhanii isheenuu bakka dhabdee naan sallamte jedhanii ilaalchumaan. Warra yeroo sana fiigee didicha shaadaa qabatee kee fiigee deebi'ee jira gariini. Gariin immoo osoo har'uma xiskii takka arganiif Iyyasuus waaqa miti ka jedhu. Dhugumattuu waaqa miti jedhaniitiin dhaqanii shaadaa qabatu. Borummoo xiskii xiqqoo wayii bakka jiraa miire yeroo kan biraa arganii osoo xiskii lama argin tokkumaan dhufanii shaadaa qabatu. Maal jechuudha jedhanii. Borummoo yeroo keessaa naqamee xiskiin kan biraa wayii waan nuti jira. Kan abbaan barreesse hin beekamne macaafa qulqulluu sirriitti yoo qo'atte malee siif hin galu. Ammoo fiiganii aneedhaan hanganee Yesuus hin jaanii deebi'u. Ijoollee baay'een beekan. Maaliif yeroo nuti shaadaa qabannu waanuma xiskiima bakka abbaan barreesse hin beekamne nu ergu. Sittis ergamaa ture, alattis ergamaa ture hin beekna. Yeroo nuti achi keessa jirru warra gaaffii siin hin deebisnu jedhanii nu arrabsan yeroo nuti shaadaa qabannu immoo callisaniituma bakka waanuma hin jirre numa guuru. Garuu gaaffiin sun deebii gahaa ta'e osoo hin taane yoo wangeela sirriitti beekte deebii gahaa ta'uu hin danda'u. Yoo hin beekin garuu ammuma immoo ofirra garagalanii immoo iddoo sanatti ani jalqaba yeroo islaamummaa qabadhee amtaan viidiyoo isaallee ni qaba jechuudha. Maatiin kiyya dookumentii mana barumsaa kiyyaa gubanii maal jedhanii kan naa ergan. Walaakin dhumaa tokko natti hin fakkaanne. Jalqaba yeroo bakka isaan jijjiiramanii walii gatta'ee ture jechuun qalbiin kiyya maatii kiyyarraa adda beekamii jiraadha kan jedhu hin jira beektaa sitti dhagahama osoo biyya hin galiin ture jechuudha. Deebi'uu hin deebi'uun jedha. Wallaahi nama hunduu mudatama. Wanta akkanaatu jira fansiin jedhama bisi galee. Yaa deebi'uuf
dhugaa islaamummaan dhugaa ta'uun hin beeka. Keessa taa'uuf immoo maatii kiyyarraa adda baheetiin akkamitti jiraadha ka jedhu jechuudha. Gaaffii jabduu namatti ta'a. Namni dhalateetiin yoo dhagee maatii isaa faana jiraataa dhufeetiin maatii isaa faana fuula gaafa waliin badu waan baay'een nama dhaga'ama jiru biyya ormaa keessatti. Nan deebi'a. Wallaahi si'a baay'ee xiqqoo ta'uu zaagabaa ture garuu narraan beekamu bas keessa kiyyatti. Kama anaaf rabbi waliin beennu. Maaliif immoo sababa maatii kiyyaa jechuudha. Garuu immoo yoo dhugaa bartee jette dhugaan kun sin teessisu. Wabii akka irra turtu akka ejjennoo godhatu akkasitti godhee homaan. Islaamummaan akka inni irra turu kan na godhee tokkoffaan sirriitti beekee dhufuu kiyya islaamummaa kana. Islaamummaan dhugaa ta'u sirriitti baradhee hin beekta gaaffiidhuma keessayyuu gara waggaa tokkoof ji'a 5 ture osooniif islaamummaan qabatiini didee takka baqachaa takkatti deebi'aa ture. Islaamummaa yoo dhugaadhaan wallaahi jechuun yeroo sanatti quraana beekeen osoo hin taane tiraansleetiidhaan dubbisna. Yoo beektee gaafattee dhufte wangeela beekuudha morra caalaa islaamummaarra kan si kaa'u. Yeroo siin jedhu wangeela keessa waan jiru adda baafattee kiristaanummaan maal akka taate adda baafattee taanaan islaamummaan gadhiistu. Warra caalaan namni islaamummaa gadhiisu nama kiristaanummaa hin beeknedha. Nama kiristaanummaarraa waan beeknee nama wangeelarraa waan beeknedha. Irra caalatti naaf bu'uurri kiyya wangeela isaan sirriitti gadi fageessee hubachuu kiyyadha. Ammoo isin immoo islaamummaallee irratti hagan gaafadheerraa deebii argadhee wantoota gaaffii nama uumanii fi wantoota bu'uura ta'an san beekuudha irratti kan na jabeessan hangam kiyyaan. Dhugaa keeti ejjennoon jechuun dhugaan ni mo'a yeroo hundumaa gaafa jettee ejjennoo godhatta si galee dhugaadhaan yoo dhugaa ta'e ni milkaa kan na jibban irree na jaalatu gaafa jettee rabbirree jabina sii kenna. Alhamdulillah rabbi inshallah jabina walumaan waa kennu wallaahi. Amachee miti amantaa bar gaafa waan dhugaa tokko dubbattee namoota biratti hin jaalatamtu sii galee. Kanaaf inshallah Wallahi jechuun yeroo kiristaanummaa hiriyoota baay'ee qabnaa walaakin garuu amma namni tokko nu bira hin jiru. Namoota bakka waggaa meeqa wajjiniin turree biyyarraa wajjiniin dhufnee hagam bakka lubbuu walii kanneen afaa se'aa turree gaafa nuti islaamummaa qabannu immoo xalaata namatti ta'anii deebi'anii obsatu waa tokko ittiin balleessi. Inni si qofa miti bar subhaanallah mudannoon akkasii nama baay'ee wal jaalattu nama baay'ee waggaa dheeraa wajjin turte subhaanallah kanaaf jecha kan wanni jedhu jira garuu inshallah rabbiin jira sii galee aadii uumamu silmi namaa gosi jaalataa si jibbaa kan sin jaalatee sin jibbine yeroo hundumaa isaa manne bas sii galee kanaafi inshallah rabbiin walumaan waa kennu jabina dhiirumaan Islaamummaa immoo keessattuu jennaan dhaggeeffattee jennaani hedduu tokko jajjabina sii kenna. Miti islaama ta'uu qofa osoo hin taane gaafa islaamummaa barattee harkaan imaanaa ta'een sana isumayyuu kanumayyuu jechuudha. Isuma xiqqoo kana gaafa baratte in jajjabaatta. Yaa wallaahi. Siin jedha kamaan jedha reewwan haadhaatu jechuun kan harkaa badaabar yaani waan hin jedhuuf kan olla jalaa dhaasii galee. Ati beek kiristaanummaa keessaa akka ati baatu wanti dirqama si godhe maali? Amantii kiristaanummaa keessa dhalattee keessa guddatte kan akka ati dhiistee baatu wanti si godhe maalidha? Jechuun sirrii miti. Ani kasi ajaa'ibu gaafuman kiristaana ture biyyatti dhugaa dubbachuuf kanani sunne faatigaa baay'een tutuuseera. Maamaatii miila duwwaa deeme yommuu baradhu jira. Gaafa intala baadiyyaa taate immoo gaafa qonna qonnu hin beektamtire baadiyyaa irra deemuun gizee haamanii jedhama. Inni nyaamame sun maal jedhama? Inni irraa midhaan haama sun. Xaafii moo? Qamadii isaa ta'uudhaaf gaafa haamtee jedhu maal jedhamanii lafatti gadaftu. Meeshaa? Nama waraanaa ture angeenin amma irra jira miila kiyyarra inni nama waraanee maamaatii keessaa guyyaa 7 kana miila duwwaa deemu qoraatii jedhama.
liano ligadi ofun. Sigale wallahi rabbina argu wallahi. Akkasitti san hunda osuman godhu immoo gaaffii natti ta'a. Siiliin kun gaafuma natti ta'a. Gaafa dhumaa ejjennoo akkan godhadhuree kan na godhe akka waa hunda obsu kan na godhullee tokkichummaa rabbiiti. Rabbi tokkicha dachee samii uume inni tubaa malee dhaabbatee nama tokko yoo wanni feenatti sirree nan dhaabbadha kan jedhe keessa koo amansiisu jecha kan. Segalee ammallee muudayyoon hedduun namoota namoonni waa baay'ee jedhamu natti fakkaatu sababbi isaa dhugaadha jedhee waan qabadhee jennaa waa tokko. Yaa beekuudha irra caalaan duruma dubbadhe. Baay'ee tokko gammadduudha islaamummaadhaan abbaan feena jaalatee abbaan feena jibbe miti isaa abbaa kiyyeeyyuu maatii kiyyeeyyuu narraa fagaatanii turan. Waa tokko natti fakkaanne amantaa wallaahi waa tokko. Innaa baay'ee tokko gammadduudha islaamummaadhaanii fuulli kiyyayyuu hin beekama namoonni islaamummaa irratti rahaa argatan fuulli isaaniitu ni beeksisa. Ani baay'ee gammadduudha islaamummaadhaan alhamdulillah salaata koona sagadaa hunda caala immoo islaamummaa keessa akkasi gammachiisu salaata gaafa salaattee jetti keessi kee rahaa argate sii galee rabbiin gaafa wal argitee jettu sii galee miti kanaaf baay'ee Nee wallahi waan salaataa kanarraa jalqaba yeroo islaamummaa qabattee amma fakkeenyaaf yeroo ortodoksii keessa turtee si'iilii fuuldura keessatiin sagaddaa akka waan si'iiliin sun si argaa jirtutti yaanee Gabriel Maaramii fuuldura keessee akka waan isheen si argaa jirtutti of fuuldura keessatii sagaddaa garuu islaamummaa keessa kun hin jiru wanti tokko yeroo ati salaattu salaatuudhaan alatti wanti tokko si fuuldura hin jiru. Maal si fakkaataa ture salaanni kun jalqaba waanuma sirraa qeebalamu sitti fakkaataa ture gaaffii sitti numne. Jechuun ani of amansiise kaabar akka siiliin kun durumaa gaaffii natti teessiin jedhe miti. Siiliin kun amma fakkeenya osoo rukute hin rukutamu osoo hin ciree hin ciramu waa tokko akka na fayyadne duruma keessi koo inni mana barqaatuma gaafa biyyee jiru gaaffii natti ta'aa ture siiliin kun siilatti gaafa keessa koo amansiisee bakka rabbi tokkichumaaf sagadaa rabbuma tokkichatu jira isa dachee samii uume isa saatii kanaan nagee kan jedhu keessa koo amansiiseera. Kanaaf ani rabbi tokko fuuldura dhaabbadhee sagaduu kootiif homaa natti fakkaanne gammachuu malee. Kotota narraa dhaabbatee waan ta'eef kotonni sun narraa dhaabbatee na gaddisiisee hin jiru. Sigalee? Yaa maashaallah. Waatu cuma nani gammachuu argadde walla waatu keessi koo namansiisee waan ta'eef wanti shakkii nattu wal mudate duuba waan jedhu tokko wallaahi argoon keessa kootti yaanniyyuu. Sigalee? Keessuma kootiin jalqabuma. Booniyyee na jala jirti booniyyee galchi jechaa jiru. Agirtii.